Baga gammadda warri jettanillee walumaanuu baga gammanne. Inshallah. Thank Hundi you. keessanii galatooma alfaadhaa. Akkasi maal amma haasa'uufillee niitoorkiin nu qabu jira. Fayyaa nu ta'a siifuu jajjabeessaa haadha shanee du'aa'ee godhaa fi isiif ilmaan isiillee rabbiin barakaa jiruu isaanii keessaa kaa'u. Amin. Anaaf ilmaan tiyya wajjin illee baay'ee na wajjin dhiphattee baay'ee na wajjin raatoftee galatoomtuu haa ulfaattu. Namni jazaa namaa hin beekne jazaa rabbiillee hin beeku jedhanii. Yeah. Galata guddaa narraa qabdi. Rabbi ani kafaluuf hin danda'u rabbiin isii haa kafalu. Amin. Murad, thank you. Hundumaafuu jiruu ibaadaa galashaadaa isiif hawwa. Thank you. Sille Rabbu muri siya deres. Nagaan siya fido innaka. Inshallah. Rabbi yoo bakka sanii deebitaa yoo rabbi jiraate keessaan oollu yoo ammoo akka facaatanitti haftanillee jedhe isarraayi. Rabbi nun facaasin. Maaliif facaanaa? Astaghfirullah. Yaa hireen rabbi bakka nama dhaabdu hin beekani. Wayi barbaanne akkana taane nu kulliin kennam. Naa akkasii walumaa galatti gaayis hundumti keessanuu bakka jirtanii du'aa nu godha. Wallahi sa. Satanaa boodaan milki jira. Rabbiin nu haa milkeessu hunduma keessaniyyuu rabbi haa milkeessu. Ulfaadhaa isiniin jenna. Amin, amin, amin. Rifeensa isaa jirachuu ni barbaada garuu as dhufee ijoollee wajjin jirachuu jedheeti ijoollee isaati olee ijoollee irraayyuu ni jira jennaan anatti dhufee irraa jiraa naan jedhe akkuma mana hidhaa keessa baatii 8 taa'e kanaaf irratti guddate yaa'u hin beeytanii miira ilmaan isaa waliin bakkatti keessuma jiraadde bakkuma takka yoo jira. Naa akkasii gaafa achi dhaqe jiraadha yoo rabbi. Taa'ee eessa deemuuf? Ani moo eessa deemasii fi osoo akkana silaalaa buleellee dasna jedha. Yaa bakkitee keessa jirru yoo duubatti achi qabnee isin hin mul'isne hedduu ulfaatti. Wallahi. Akkasi rabbiin hin danda'a. Nu haa milkeessu bakka kanaallee nu haa baasu. Eessa jira amma? Innee jira amma. Rifeensa ciri. Namni shaamboo fi wanni na gargaaru hin jiru maalumaaf nan dhiisna qo'eesi. Jaartii xiyyannoo wajjin rakkata waa'ee rifeensaallee yoo ta'e. Dubaay kottu nyaattaa kottu. Akka biraan taa'u jiraan akka namni qamadii dardaree bira taa'u sanitti qalladaa isin. Bishaan hin jiisu jedhee. Amin, amin, amin. Thank you, galatuma. Finfinnee jira. Namni Finfinnee jiru hin jira. Ka qursii faana gaabbasu. Ciree. Shuu yaarrifne ana. Minna biyya maal fakkaata ree? Biyyi wallahi hedduu jijjiiramte garuu ammoo waa nyaachuu hin danda'amu karaa deemuun hin danda'amu waa dhuguu hin dandeettu bishaan takkittiin yoo waa dubbanne illee garii borutti kaa'edhanii waa borcuun hin taatu dhiis arraban naal ba'e kana.
Wabraha saya. Mana kana na saya. Sila Na akkasii. akka soogiddaa namatti mi'aawa waan ta'eef. Gizee takka bar keessa buufadhu itti wati maa. Hoodiif jaa. Dhugaa jecha ilmaan xiyyaa jabeeffadha. Isii malee maal qaba rabbii gaditti. Isima jabeeffadha. Addunyaa tana dhiisinaa biraa jabeeffachuu dhiisiiti. Jaartii ta'e jabeeffadhu jetti. Maal jabeeffadha waan jaartii xiyyaan alaas jammar. Ta'een nu qaba. Rabbiin natti adagatu waliif nu dhiisu. Du'aa godha afaan namaan abbiin nurraa qabu. Haasida jedduu kenna rabbi haa kaasu. Abshir rakkoon qabu waan akkasii yaadu. Nama addaati isin wallaahi siifuu baga gammadde. Baga gammadde nu kulliin keessaniyyuu. Naa akkasii akkam jirta ree? Maasi yaade? Maasi yaade jedha. Shukran. Affaan. Iyyuu baay'ee si yaanne. Beekamaa. Oma godhantu dhabe wayita kun sansalata wanni sansalatuma san kuti itti maraminaan jetti takka takka. Garuu maal godhan? Harka namaa jirra. Amma immoo fageenya nu daangesse. Abshiroo maa miti. Hullum le baggono. Akkasi wallaahi. Wanni martuu guyyaa rabbi jedhee mataa waan ta'eef du'aa hima gochuudha. Kama rabbi beektaami ijoollee dubbisuu iyyuu kan hin dandeenye. Gaafa ijoollee gaafa jalqabaa san ijoolleen baatii sadii muduu osoo haasoyituu bar. Nuu jira san keessaa uummata garaa jabeessa san harkaa boonuu waan guddaadha. Gaafa mucaan sitti fiigumu sitti maramuudha mee yoo si dubbise maal ta'a daa'ima duudaa waan beene maal gochuu ofirraa ari'ume. Wallaahi waan akkas garaa namaa balleessu hin jiru garuu ammoo tiyuu wanni godhan hin jiru namni dhale sila akkas nama hin godhu. Maanaa ilmoollee hin beekani hedduu garaa jabaatanii maali murteen tiyya waa'ee galaallee guyyama san irraa malee achi dura waggaa lama sadii illee silaatu keessa taa'ee ilmaan tiyya ilmaan tiyyaatiif taa'e homaa nan guugu ture garuu ammoo achillee taa'ee ilmaan tiyya mataa dhukkubsuu malee homaa bu'aa waan buusaaf hin jirreef anaa miti hidhamaan na wajji hidhame guyyaa san baay'ee gadde dhugaa rabbi alhamdulillah. Wallahi hedduu ulfaataan. Mucaan yoo isaan as baasan mucaan dubbisuudhaaf itti fiigee jennaan mucaa irraa darban osoo waan biyya namaa heeyyamame viidiyoo wayii waraabanii akka taarikaatti lafa kaa'atanii sila hedduu garaa nama balleessa. Manni baay'ee tokko nama gara jabaadha abboo an addunyaa irratti hin argine. Amiin. Kasheer sii godhe sana hin argine biyya bakka biraatti bar. Hin heeyyamu bar. Sheer sii godhe ture bar viidiyoo wayii. Abitti achitti haasoo akkanaan jiru uummanni yoo deettuun takka ka deettu taate. Yani ulfa wajjin hidhuun dubartii takka ulfa garaadhaa osoo isiin qabdu hidhuun yakka waan fudhatama qabu natti fakkaatu biyya namaatti. Garuu ammoo yoo isiin ulfa taate ulfa ta'uu baatte inshaallah boru har'a yoo isiin kadeettu taate laazima hidhanii jennaan ammoo yoo hospitaala geessuun hin jiru achitti deetti duutee jiraattee daa'ima yoo isiin kana gahan deettu taate fuudhanii mana galchan. Daa'ima balaa fidanii hoosisanii kara manaa deebisan haati ammoo yoo achumatti hidhamti. Hidhaa suudii caala jabaadha bari hidhaan biyya kanaa namni waama hidhamee hin beeku. Hidhaa suudii rahmata qaba. Hidhaa suudiitiif kun garaagara hedduu. Akkas jedhee yaada garuu hidhaa suudii illee waan garree
Garuu namni dubartiidhaaf namni nama dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiruuf hin rifanne nama rifaatuu qabanne jedhee yaadu. Nuyi fi miti baqataa fi miti waloo isaaniitiif iyyuu nama rifaatuu qabu miti si galee. Dubartii teennaa miti. Dubartii teenna keessaa namni naan arge mucayyoo Tigree takka qofa daa'ima qabdi. Daa'ima isii irratti waan hin taanettu dubartii wajjidhanii gisee marammootu dubartiin isaanii waa fayyadamti. Isii yaa'ii gootiin hedduu garaa nama nyaata. Agartee jirta mucayyoo gaafa imbaasii geessanii san. Wallaahi waan agas nama dararuun agarreen. Ilmoo isii wajjin hidhanii isiin achi keessatti silaa ibiddi guyyaa tokko mana sanitti qabatee hospitaala wanni sanitti qabatee poolistaabaa sanitti hinduman si galee iyyaan isaan bayanii kutaa nuti jirru afootti gad naqan. Hedduu garaa nama nyaata. Waan akkana dubbadhee wanni jedhuu miti. Kun waan boodallee rakkoo fidu. Garuu ammoo bakka saniyyuu bahuu waan guddaadha. Alhamdulillah lubbuun jiraadhee ati wanni jechuun waan guddaadha. Hidhamtoota akka kiyyaa kaachi keessa jiraniifillee rabbiin obboleeyyan xiyyeeta Oromoo illee achi keessa jiran nama hedduu jira. Rabbiin isaan achi keessaa haa baasu. Badii isaanii malee achi keessatti adabamuu jiranii. Hin nyaanna hin dhuyinaa jiruu halaal jiraachifnee maatii keenya jiraachifna jechuuf osoo tattaafatanii carraan sun isaan dhaqqabe namni rabbi rahmata godheef kulliin keessaniyyuu du'aa godhaa fi akka yeroo gabaabduutti achi keessaa isaan baasu. Maatii isaaniillee gammachiisu. Salaata 5 keessatti hin dagatinaa. Isinin jedha kanuma wallaahi waan achirraa fi ammootti yoo haadha mana xiyyaatan hedduu haa galatoomtuu du'aa naa godhaa fi hedduu na hojii faajjee hedduu na hojii taa'aafne wallaahi jazaan tante jannatul firdoosi rabbi si haa godhu addunyaa irratti illee agartee rabbi si haa milkeessu duniyaa gatarte rabbi si haa kennu jiruu halaal rabbi si haa jiraachisu eessaa waraabdee namni hin beekne rabbiin agartee riskii dhuma hin qabne rabbi isin haa waffaku isiniin jedha. Ilmaan xiyyallee hedduu jaaladha. Jiraadhu fayyaa tante rabbi fayyaa tante sirratti haa dagatu. Akkas. Thank you. Shukran. Akkas imaama rabbiin agartee hajjii rabbii sanillee rabbi isin haa dhaabu. Walumaan nu haa dhaabu. Amiin. Nama keenya maraati. Guys, emoshi boychaa warra mana hidhaa jiru hunda isaa warra Liibiyaa warra Saawudii hunda isaaniitu rabbi hidhaadhaa baasu du'aa godhaaf inshallah. Hidhaa jechuun baay'ee ulfaata. Yaa biyyoota inni rabbi nagaa godhu. Qabeela eegalee boode rabbi deebuu haa baasu. Qabeela rabbiin beela haa baasu. Ka dhukkubsate agartee rabbi haa fayyisu. Jettuun nagaa rabbi haa hiiku jenna kaa maal jenna? Amiin amiin amiin. Bakka biraa nagaa qabda. Nagaa qaba waa yaada keetii malee maal ta'a jetteeti. Si yaade akka malee. Si filmaanti. Khairin si haa yaaddu. Walumaan nu haa yaaddu. Yaa wanti khairii siyaasoo qoonni san caalu jira. Wanni san caalu maaltu jira? Fayyaa nuu kenninaan. Waan guddaadha. Maal jettu? Dhageettaa jirta siif ishaaratii haadha Huseen. Qaama qalbii wal bira jirraa beemaa? Aywa. Waan akkasiiti warra. Bareeda jirtaa bar rifeensuma kee xiqqoo jalmarroo taate malee.